Ashaama harka akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan sun neetwoorkirra oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra amma matootii oduu. Ayyaanni Irreechaa waggoota 150 booda magaalaa Finfinneetti yeroo sadaffaaf kabajamee ooleera. Ameerikaa, UK fi Jarmaniin tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa hojjettoota gamtaa mootummaa irratti fudhatte cimsuun mormaniiru kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabnudha amma oduu bal'inaan. Ayyaanni Irreechaa waggoota 150 booda magaalaa Finfinneetti yeroo sadaffaaf kabajamee ooleera. Ayyaanni Irreechaa sirna gadaa waliin wal qabatee waggoota 3,000 oliif kabajamaa akka ture hayyoonni seenaa ni himu. Oromoonni naannoo golga laga Abbayyaa jiraataa turan malkaa Abbayyaatti ba'uun kan giddu gala biyyaa ammoo hora Arsadiitti ba'uun kabajachaa akka turan qorattoonni seenaa Oromoo ni dubbatu. Booda garuu haalonni turanii fi facaatii uummata Oromoo waliin wal qabatee naannoo isaaniitti kabajaa akka turan lagaareen seenaa ni addeessu. Jaarraa 16ffaatiin asitti garuu babal'ina amantaa kiristaanaa fi islaamaa wal qabatee sirni gadaas ta'ee kabajni ayyaanichaa waggoota 500f laafaa tureera. Haa ta'u malee sirni irreechaa yeroo dhiyoos baruma baraan bayyanataa dhufuun amma addunyaa guutuun hanga barutti ga'ee jira. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bara 2021 onkololeessa 2 magaalaa Finfinneetti kabajameera. Sirna kanarratti kutaaleen hawaasaa Oromoo hedduun argamanis karaa adda addaatiin dhiibbaan mootummaa kan irratti mul'atedhas jedhameera. Namoonni bilisa ta'anii gara malkaa irreeffannaatti akkan sochooneef mootummaan dhiibbaa gochuu fi hirmaattota hedduu kutaalee Oromiyaarraa gara Finfinneetti jala bultiif imalaa turan danquu maddeen keenya gabaasaniiru. Sirna jala bultii Irreecha Finfinnee kanarratti uummanni fi qeerroowwan Finfinnee fi naannoo ishee jiraatan argamaniiru. Waraanni mootummaa haala kana dura hin beekamneen meeshaalee waraanaa gurguddoon naannoo Irreecha Finfinneetti argamuun hirmaattota sodaachisaa turaniiru. Haala sochii waraana mootummaa kanatti kan mufatan qeerroon Oromoo erga irreeffatanii booda dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaniiru. Kanneen keessaa dhaadannoowwan hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamanii fi dhiittaa mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaatiin saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafatan keessatti argamu. Reebichi qaama mootummaatiin hirmaattota Irreecha Finfinnee kanarratti akka raawwates odeeffannoowwan ba'aa jiran tokko tokko himaa jiru. Ayyaanni Irreechaa walitti dhufeenya Oromoo cimsuu, aadaa Oromoo beeksisuu akkasumas Oromoo tokkummeessuu keessatti shoora olaanaa kan qabu ta'uun kutaaleen hawaasaa ayyaana Irreechaa hora Finfinnee bara 2021 kabajame irratti hirmaatan himaniiru. Ayyaanni Dulloo Buddeenaatti kutaa hawaasaa garaagaraa sabaa fi sablammoota biyyattiitiin haala hirmaachiseen kabajamee ooleera. Hirmaattonni Irreecha magaalaa Finfinnee kun jala bultii Irreecha hora Arsadii onkololeessa 3 gaggeeffamuuf gara magaalaa Bishooftuutti imaluu eegalaniiru. Ameerikaa, UK fi Jarmaniin tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa hojjettoota gamtaa mootummaa irratti fudhatte cimsuun mormanii. Itoophiyaan qondaaltonni dhaabbilee Yuunaayitid Neeshin adda addaa keessatti itti gaafatamummaa olaanaan hojjetaa jiran 7 atattamaan biyyaa akka ba'an ajajuun ishee gonkumaa fudhatama hin qabu jechuun Ameerikaan balaaleffatte. Pirees Sekereetariin Waayit Haawus Jeen Saakii tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa hordofee ibsa kennaniin tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa hin eegamne kana mootummaan Ameerikaa cimseetu morma jedhaniiru. Haaluma wal fakkaataan imbaasiiwwan UK fi Jarmanii magaalaa Finfinneetti argaman murtoo mootummaan Itoophiyaa fudhate kun akka isaan yaaddese himuun mootummaan tarkaanfii kana irra deebi'ee akka ilaalu akeekkachiisaniiru. Itoophiyaan hojjettoota dhaabbilee deeggarsa namoomaa 7 dhimma keessoo biyyattii keessa galaniiru jechuun sa'aatii 72 jidduutti biyyaa akka ba'aniif ajajjee turte. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa akka jedhetti qondaaltonni olaanoon Yuunaayitid Neeshin biyya gadhiisanii akka bahan murtaa'e kanneen dhimma keessoo biyya keessaa seenanii fi lammii biyya alaa mirga himatamuu dhabuu qabanidha jedheera. Dubbiimtuun Waayit Haawus Itoophiyaan hojjettoota kunneen biyya isheetii akka bahaniif kan murteessite erga kaaba biyyattiitti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman sababii beelaatiin du'aa jiru jechuun gabaasni akeekkachiisaa baheen booda jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeessii nyaataa, qorichaa fi kanneen lubbuu oolchuuf gargaaran kan biraa namoota barbaachisuuf akka hin dhiyaanneef danqaa ta'uusaa nu yaaddessas jedhaniiru. Dhiyeessii deeggarsa namoomaa danquu fi lammii ofiif filmaa bu'uuraa dhabsiisuun fudhatama akka hin qabaanne mootummoota gamtoomanitti miseensi mana maree nageenyaa fi hawaasni idil addunyaa mootummaa Itoophiyaatiif ifa akka taasisuuf waamicha dhiyeessineera jedhani. Pirees Sekereetariin kun dabaluun pirezidaantii Joo Baayiden namoota waraana Itoophiyaatti gaggeeffamu akka dheeratuuf sababa ta'an irratti qoqqobbiin faayinaansii kaa'uu kan dandeessisu ajaja mallatteessuun isaanii yaadachiisaniiru. Qaamoleen hojii deeggarsa namoomaa gufachiisan irratti murtee pirezidaantichi dabarsan ta'ee filmaata harkaa qabnu kamuu fayyadamuuf duubatti hin jennu jedhaniiru.
Haaluma wal fakkaatuun mootummaan Itoophiyaa hojjettoota Yuunaayitid Neeshin biyya ari'uuf tarkaanfii fudhate hordofuun imbaasiiwwan biyyoota garaagaraas yaada isaanii kennaniiru. Imbaasiin Jarmanii Itoophiyaatti argamu ibsa toora Tiwiitaraa irratti baaseen akka qaama deeggarsa namoomaa guddicha Itoophiyaatti nutis ari'amuu hojjettoota Yuunaayitid Neeshin ilaalchuun yaaddoo barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres qooddanna jedheera. Itti dabaluunis hojjettoonni akka biyyaa ba'aniif ajajan kunneen deeggarsa namoomaa murteessaa lubbuu oolchaa kan lammiilee Itoophiyaa miliyoonotaaf dhiyeessanidha jechuun tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa balaaleffataniiru. Imbaasichi ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ajaja kana akka kaasuuf waamicha taasiseera. Imbaasii UK Itoophiyaatti argamus haaluma wal fakkaatuun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa hojjettoota dhaabbata gamtoomanii sadarkaatti gaafatamummaa adda addaa irratti argaman biyyaa akka ba'anii fudhate yaadda'uu ibse. Imbaasichi Itoophiyaan biyya rakkoolee namoomaa hedduu keessatti argamtudha. Yuunaayitid Neeshin ammoo deeggarsa namoomaa ulaagaa duudhaa hojimaataa irratti hundaa'een dhiyeessuu fedhiiwwan loogii tokko malee kan guutudha jedheera. Imbaasichi ibsa karaa toora Tiwiitarii isaatiin baaseen mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii kana haal duree tokko malee atattamaan akka kaasuuf waamicha dhiyeesseera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne sangammaa ture. Qophiilee walabummaan neetwoorkii hafan waliin turtii gaarii jenna. Dini ke digame ya tai dirtami dini digam te sinjera injirtami injirami sirna gabron fata biya Kenya Oromia sama nama Kenya Oromo ajesa nudita ajesa nugidirsa mata kabane jalatin bullu sirna raftanya infenu ti keron Oromo indi gamne Dini ke digame ya tai dirtami dini digam te sinjera injirtami sirna gabron fata biya Kenya Oromia sama nama Kenya Oromo ajesa nudita ajesa nugidirsa mata kabane jalatin bullu sirna raftanya infenu ti keron Oromo indi gamne
gammachuu ayyaana. Firii gammachuu ayyaana. Firii Jawaar Mohammad. We need justice. We need justice. We need freedom. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is a terrorist. Abiy Ahmed is the killer. Abiy Ahmed is the killer. Abiy Ahmed gantura. Abiy Ahmed nama jaisa. Abiy Ahmed Sri Jawar Muhammad. Sri Jawar Muhammad. Firi Bakkale Garba. Firi Ganna Sayana. Firi Ganna Sayana. Firi Oromo. Firi Oromo. Firi Oromo. Firi Oromo. Firi Oromia. Firi Oromia. Firi Wakonole. Firi Wakonole. Firi Lammi Benya. Firi Lammi Benya. Firi Lammi Benya. Firi Lammi Benya. Firi Daud Abdata. Firi Daud Abdata. Firi Mikael Boran. Firi Mikael Boran. Firi Oromo political prisoners. Firi Oromo political prisoners. Oromian. 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 Kanoromot. Kanoromot. Oromian. Oromian. Kanoromot. Kanoromot. Mirga Babi Yuma. Mirga Babi Yuma. Nuva Kabajam. Nuva Kabajam. Mirga Babi Yuma. Mirga Babi Yuma. Nuva Kabajam. Nuva Kabajam. Abi. 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 Aku akan lupa lagi su. Aku akan lupa lagi su. Abi. Abi. Aku akan lupa lagi su. Aku akan lupa lagi su. Ada Neca Bebe. Ada Neca Bebe. Bahkan Umbutu. Bahkan Umbutu. Sob Duda. Sob Duda. Hajaru Galabate. Hajaru Galabate. Hajaru Awante. Hajaru Awante. Karena Firi Jawar Mohammad. Firi Jawar Mohammad. Firi Bakkale Garba. Firi Bakkale Garba. Firi Bakkale Garba. Firi Bakkale Garba. Down, down, down. Down, down, Nabi. 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 Firi Jawar Mohammad. Firi Jawar Mohammad. Firi Hamza Borana. Firi Hamza Borana. Firi Hamza Borana. Firi Hamza Borana. Firi Bakkale Garba. Firi Bakkale Garba. Firi Bakkale Garba. Firi Bakkale Garba. Firi Shamsuddin.
Thank you.